hordoftoota jira keessummaa keenya dargaggeeyyii dhiiraa ammas hoteela guddaa isaan kanaaf dhugatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii hundumti keessan kabajamtoota hordoftoota keenya har'a keessummaa addaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Keessummaa keenya deebii wajjin taasifna. Hammaduma qophii kanatti nu hordofaa affeerraa keenya yoo isinitti tole like share subscribe gochuudhaan eegalaa isiniin jenna. Yaada yoo qabaattan gara komentii irratti nu barreessa. Egaa keessummaa keenya kabajaa ayyaamicha keenya irratti argamtanii egaaf deebiin hojii godhuuf waan dhuftanii waan argamtaniif hedduu galatoomaa jecha mee kallattii maangara gaafii keenya taa'ee mallu maqaan keessan eenyu isiniin jedhamee achirraa jalqabna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota YouTube Noodee YouTube jecha itti aansu isiinsee nu kabajanii affeerraa kan nu godhu keessaniif galatoomaa jecha maqaan kiyyaa Cheefalii jedhama. Hayyee hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Mee Cheefaliin eessa dhalattan? Eessatti guddattan? An kan dhaladhee godina Arsii Lixaa magaalaa Dabbaatti baadiyyaa naannoo isaatti dhaladhee kan garuu kan guddadhe magaalaa Mseenitti. Hayyee galatoomaa ulfaadhaa. Mee amma eessa jiraattan? Ammaaf kan jiraadhu magaalaa biyya Akkaataa Addowaadha. Hayyee hedduu ulfaadhaa galatoomaa. Hojiin keessan amma irratti bobbaatanii yookaan hojiin amma hojjettan maa inni? Ammaa fi hojii cheefii hojjechuu jira, cheefummaadhaan hojjechuu jira. Hayyee hedduu ulfaadhaa. Yookaan nyaata qopheessu jechuudha. Hedduu ulfaadhaa galatoomaa. Mee hojii cheefummaa kana akkamitti gara hojii kanaa seentan? Hojii cheefummaa kana walumaa galatti gama barumsaatiin jalqabee manni barumsaa Skaaffeer jedhamu leenjii kan leenjisu an eegi jireenya kiyya magaalaa Dabbaarraa gama magaalaa Adaamaatti dhufee manni barumsaa Skaaffeer jedhamu dhaabni isaa guddichi biyya Faransaa jira. Garuu waajjira akka biyya keenyaatti Finfinnee waajjira guddichi kan jiru Adaamaatti banameenaan achuma galmaa'ee barumsa eegalee achuun baradhee xumure. Hayyee hedduu galatoomaa. Muuxannoodhaan utuu hin ta'in barnootaan gara hojii barnootaan. Mee gosa nyaataa akkamii fa'aa hojjechuudhaan beekamte? Gosoonni nyaataa ani hojjedhu biyyarraa biyyatti nyaanni garaagarummaa qaba. Gaafa biyya keenya keessatti hojjettu yoo hoteela guddaa hojjetin nyaatonni biyya keenyaa beekta. Yoo biyya keenyas hoteela guddaa keessatti hin jira nyaanni gosa biyyoota adda addaa. Walumaa galatti kan beeku nyaata biyya Awurooppaa beekaa, Arabaa, Eeshiyaa akkasumas nyaata biyya keenyaa gam tokko. Hayyee hedduu ulfaadhaa. Mee muuxannoon yookaan mudannoon isin qabdan gara hojii nyaataa kanarratti kan isin mudate hin dagadhu kan jettan yoo jiraate nutti himaa. Gama hojii nyaataa kanarratti mudannoon sirriidhaan jira. Biyya Suudaan Kaartum deemee ture. Biyya sanitti afaan bakki itti hojjennu hoteela Orazoon International Hotel jedhamu tokko jedhaa ture. Afaan Ingiliffaatiin anis yosan haga ammaa kanaa miti. Wanta ta'e wayii afaan Ingiliffa gaafa sana gam tokko himaa jira. Ani walumaa galatti afaan kan yaalaa laanguweejis baradhaa ture biyyatti. Wanta ta'e wayii fidnaan jedhanii waan san wallaalee maal watticha san wallaalee dhaqeetiin gurbaan nama dhugatti nama jabaadha. Haga ammaatti hiriyyummaa qabnaa. Nama gaariidha amantaas tokko qabna. Jecha tokko naan jedhee hedduu muufadhee eegas inni na kadhatee na araarfatee muufannoo guddaa keessa seenne jechuudha. Jechi sun maal waan akkasuma laa jechuma dhiisoo yaa'is. Haala sanii afaan itti cimtanii barattan jecha. Afaan hojiin si barsiisa walumaa galatti. Gaafa hojiitti seentee afaan barachuun salphaadha. Biyya amma jiru kanattis afaan uummata gurraacha kan fa'aa wajjin hojjetu turre. Afaan alhamdulillah amma just perfect jechuu dandeessa. Hayyee tole baay'ee galatoomaa ulfaadhaati. Mee namoonni baay'een gara hojii cheefummaa kanatti hin dhiyaanne namoonni keenya hedduun namoota muraasa maaliif akka seenuu dhaban hin beekne isin hoo mee maal jettanii hojiin cheefummaa kana akkamiin ilaaltanii isin hamileen inni ittiin hamilee akkamiitii waan jedhu irraa mee? Galatoomii jalqabatti yoo kaasni of duuba deemine
biyya keenyatti ispeeshaalii namni dhiiraa nyaata hojjechuun akka kabajaa waan hin qabne waan ga'aanummaa akkasitti aadaa kaalcharaadha aadaa nu qabnu irraa fudhatama guddaa hin qabu. Garuu yeroon durtii fi yeroon amma keessa jiru tokko miti. Biyya keenyatti mana nyaataatti ijoollema dubartootuma agartadha caalaa. Haa ta'u yeroo dhiyeennaa 2000 biyya keenya irratti ani kabamsa baradhee tumure. 2000 irratti yeroo sani mana barumsa kaaffee yoo barannu nama 48 barannee isaan keessaa harki caalaan dargaggeeyyii dhiiraa. Ammas hoteela guddaa akkasii qacaran dhiiroma. Walumaa galatti biyya kanatti yoo fakkeenyaaf laalte parsantii 70 akka ta'u jechuun dhiirumatu jira. Bakka fakkeenyaaf hojjennu ati ni beekta kan tokkotti nama karaa 10 taanee intarviidii turre. Isaan keessaa ittiin talaa takka turte. Kana jechuun namni 9 dhiiraa. Amma baratame jechuudha. Walumaa galatti akka addunyaatti international jechuun baratamaa jira jechuudha. Hayyee namoonni hedduun baasii nyaata bilcheessuu wallaaluu irraa haa ta'u waan ana dabalatee baasii nyaataa guddaadhaaf saaxilamu waan hojjetan. Hedduun isaanii gara baasii nyaataatti geeddaru. Isaan saniif dhaamsa akkamii qabdanii akkasuma walii galaan dhaamsa akkamii dabarsuu barbaadamee nama? Isaan kanaaf dhugatti fakkeenyaaf obboleen keenya biyya kana jiran yoo fudhadhee namoota dhiyaadhus qaamaan yoo ilaalu kafaltiin yookaan mindaan isaa harki caalaan kara nyaataatti baha. Kanaanis akkam tokkotti yoo ilaalu dhiibbaadha malee akka inni bu'aa hin qabne. Jiruun biyya nama ulfaatti ta'us jiruun nyaata nyaachuudha baay'ee ulfaataa miti biyya kanatti. Anamma chaanaalii tokko banadhee gama yuutuubiitiin Chef Alii Oromoo chaanaal akka jedhu banadheera. Waan salphaa ofumaa kiyya yeroo bakka hojii hin jirre mana keessatti hojjechuudhaan gama miidiyaatti ol baasee obboleen kiyya akka irraa fayyadaman gochuutti jira. Achumaan follow subscribe gochuudhaan irraas baradhaa nus nu jajjabeessaa jechuu barbaada. Hayyee iddoo galatoomaa descriptionii YouTube chaanaalii Chef Alii Oromoo as gara komentii jalaa irratti piin isinii godha. Namoonni barnoota haala salphaadhaan mana keessatti jettanii nyaataalee fi dhugaalee garaagaraa hojjetee waan salphaadhaan akka irraa baratan namoonni baay'inee fi akkanuma jajjabina waliif haa taanu YouTube chaanalii ni qabanii banatanii jiranii. Kanaaf bira dhaabadhaa isiniin jedha yaamicha kooti. Egaa gaaffiin har'aaf qaban gabaabduu ture. Tanumaa xumura irratti dhaamsa waliigalaa yoo qabaatan dhaamsa waliigalaatiin sagantaa teenya ni goolabna jecha. Galatoomii isinis daawwattoonni galatooma jechaatiin gama dhuunfaatiinis namni waan tokko fakkeenyaaf keessayyuu mana kaddaamaa mana arabaa fi mana uummata adiis obboleen keenya kan hojjettanii warroonni biyya adiis jirtanii nyaata barbaadan nagaafachuu barbaadan gama keessatti nagaafachuu fi rakkoo takka hin qabu. Waan gama kiyyaan beeku nama kiyya saba kiyya barsiisuu irratti kutannoodhaan murannoodhaan ka'ee jira. Isinis jabaadhaa nu jajjabeessaa jennaa. Galatooma. Walumagaatti sabni keenya barachuu qabaa waa hundaa beekuu qabna. Hayyee hedduu ulfaadha. Asuma obboleewwan keenyiin warroonni nyaata dareedan chiifiin dhugaa reestooraantii guddaa fi reestooraantii olaanaa keessa yeroo ammaa hojjetan qabatamaan kan beekudha. Kanaaf namoonni rakkattanii jirtan gamanaallee isin gargaara. YouTube linkii isaa jalatti komentii barreessuun gaafachuu dandeessanii. Anillee dhaamsa akka isinii ga'uuf abdii qaba. Gamanuma qophii biraatiin deebinee koo lagarru ta'a. Har'aaf qophiin ani qabadhee dhiyaate kanuma hamma dhumaa waan nu hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha.
turtii gaarii isin haa ta'u. Nu jiraadha.